hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiraatan wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa jedhetu dubbata. Itti fufnee ilaalaa deemnaa. Ergaa akkas jedhu qabadha. Humna gooftaa argachuutti jabaachuu waan jedhu irratti dubbadha. Irransinii deebi'a. Humna gooftaa argachuutti jabaachuu. Kutaa kanaa akka beektonni yookiin qorattoonni macaafa qulqulluu kaasanitti kan barreesse ergamaa Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee haala rakkisaa keessa taa'ee ergaa kana akka caafee dubbatama. Egaa Efesoonii biyyadha. Amma yeroo ammaa kana Turkii biyya jedhamtu magaalaa Giriikii duriiti. Iddoo daldalli gurguddaan itti geggeeffamu biyya hawwatamtuudha Efesoon. Namoonni baay'een jireenyaaf achi jiraachuudhaaf hin hawwu. Kanaaf Efesoon jechuun barbaadamtu yookiin barbaadamaa jechuu akka ta'e isinii yaadachiisa. Waaqayyo magaalaa sana irratti hojjechuun barbaada. Waaqni tolfamaanis magaalaa sana irratti hojjechuun barbaada. Kanaaf awwaariyaa Phaawulos magaalaa Efesoon kana keessatti aarsaa guddaa kaffaleera waldaa kiristaanaa achi dhaabuudhaaf. Kanaaf ergaan isaa kuni warra reefu amantiitti haaraa ta'aniif odoo hin taane warra bilchaatanii waa'ee Waaqayyoo waa'ee fayyina isaanii galee jiruuf waldaa kiristaanaatiif caafame. Tajaajiltoota achi keessa jiran, amantoota achi keessa jiran warra lammaffaa dhalateef jechuudha. Kanaaf akka beektonni jedhanitti waldaa Efesoon kana duwwaa odoo hin taane naannaa sanallee warra jiran hin ilaallata ergaan kun jedhama. Kanaaf waa'ee waldaa kiristaanaa kennaa waldaa kiristaanaa keessa jiru. Keessumaa immoo egaa boqonnaa ja'a qaba. Boqonnaa ja'a lakkoofsa 10 kanarraa kaasnee gaafa ilaallu waa'ee wal'aansoo waldaa kiristaanaati kan inni kaasu. Waldaan kiristaanaa lola akka qabdu barri itti barreeffamee bara 60 hanga 61 gidduu dhaloota Kiristoos booda jedhamee tilmaamama. Kanaaf egaa kan barreeffameef nuuf jechuudha warra amaneef. Keessumaa wal'aansoo waldaa kiristaanaa keessa akka jiru isa kana beekanii wal'aansoo kana akka mo'atan humna ittiin mo'atan kana beekanii diina isaanii lolus beekanii mo'atanii akka jiraatan mi'a lolaa Waaqayyoo isaanii kenne hidhatanii jabaatanii amantii isaanitti akka cimanii diina kana mo'atan isaanitti himaa jechuudha. Kanaaf egaa kutaa kana keessatti maal jedhaani egaa kanaa achadhe waan baay'ee dubbatee barsiisee waa'ee ijoollee waa'ee abbaan ijoollee maal akka godhu ijoolleen maatiif akka godhan dubbatee boqonnuma ja'a kana keessa waan baay'ee ilaaltu waan baay'ee dubbateera. Waldaa kiristaanaaf abbaan manaa ishee Kiristoos akka ta'e. Kanaaf egaa waa'ee gaa ilaallee kaasee waa'ee waldaa kiristaanaa wal bira qabee yeroo inni barsiisu argina. Kanaaf dhumarratti maal jedhaani humna isaa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Kiristaanonni humna Waaqayyootti jabaachuu danda'utu nurra jira. Kanaaf egaa waa'ee humna Waaqayyoo kanan dubbachuu barbaada. Sirriitti gurra qalbii keessan naaf ergisaa. Sababi isaa Waaqayyoo lapheetti dubbata. Ani gurra keessa foonitti lallaba. Hafuurri qulqulluun garuu keessa keessanitti lallaba. Keessa keessanitti dhaggeeffadhaa dubbii Waaqayyoo. Kanaaf maal jedhaa jabaadhaa jedha. Bara ammaa kana haalli waldaan kiristaanaa irra jirtu haalli amantoonni irra jiran maal fakkaata akkuma nu waliin beeknu. Namoonni akkami kiristaanummaa isaaniitti jabaachaa jiru. Humna argachuutti jabaachaa jiru. Dhugaa beekuutti jabaachaa jiru. Ifannis egaa humna gooftaatti maaliif jabaanna? Humna gooftaan kun immoo humni gooftaa kan jedhame kun humna akkamiiti? Kan jedhuun dafee isinitti dubbadha. Humna gooftaatti kan jabaannuuf inni jalqaba warra barreeffattaniif inni jalqaba humna gooftaatti jabaachuun kan nurra jiruuf haxxummaa seexanaa mormuudhaaf. Seexanni haxxeedha. Ergamaa ifaa ture diina tokko qabna nuyi. Diinni kunis seexana jedhama. Daabiloos bofa
soba maqaan isaa baay'eedha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Seexanni inni nuun lolu kun baay'ee haxxeedha. Akkanumatti harka ol kaafne akkuma salphaatti kan injifannee moonee dabarruun seenaa. Humna ittiin diina kana moonu nu barbaachisa. Daabiloos humna guutuu wajjin akka darbatame Phaawulos hin dubbata. Nuyi humnoota bantii Waaqaa kanaa ol jiran maccaa fuurota amminaa kana wajjin wal'aansoo wal qabnaadha. Inni wal'aansoo nuun qabu kuni humna qaba. Salphaan seenaa hajjeesuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo gaafachirraa samiirraa gad isa darbatu hangoo guutuu wajjin gad isa darbata. Kanaaf addunyaa kana mootota addunyaa kana beektota addunyaa kana haxxummaadhaan itti dhaqee namoota baay'eetti hallalee harka isaa keessa galfateera. Yoo laaltan seera uumamaattoon sin deebisee Hewaaniin akkamitti haxxummaadhaan itti dhaqee isa Waaqayyo ittiin bu'inaa jedhe sana hin nyaatinaa jedheen sanitti sossobee akka ishee nyaachise hin argina. Haxxeedha. Inni nuuf falmu kun haxxeedha. Kanaaf isa haxxee kana mo'achuudhaaf immoo humna qabaachuu danda'u nurra jira. Nyaanni nuyi mana keenya nyaanni foonii jechuudha. Gosa garaagaraa nyaata namni akkuma isaa danda'ametti akkuma aadaa isaatti ganna kenna. Nyaanni murteessaadha. Amanaan immoo diina isaa kana isa ittiin lolu kana mo'achuudhaaf dubbii Waaqayyoo isa humna qabeessa kana soorachuu danda'utu irra jira. Kanaaf wangeelli humna Waaqayyooti jedhee dubbata Phaawulos. Warra Roomaatti yeroo dubbatu boqonnaa 1:16 fudhatanii ilaaltan ani wangeelatti yeella'u hin humna Waaqayyooti. Humni Waaqayyoo maali jettan dubbii isaati. Dubbii Waaqayyoo malee seexana mo'achuu hin dandeenyu. Barannee seexana mo'achuu hin dandeenyu waan baranneef. Waan maallaqa qabnuuf, waan aangoo cimaa irra jirruuf, waan hidhannoo meeshaa ammayyaa hidhanneef seexana haxxummaa isaa mo'achuu hin dandeenyu. Seexanni haxxeedha. Warra beektota akkamitti akka dogoggorsiisuu hin beeka. Wallaalota akkamitti karaarra akka kaachisuu hin beeka. Tajaajiltoota akkamitti akka gufachiisuu hin beeka. Kanaaf haxxeedha. Haxxummaa isaatiin akka mormitaniif humna aangoo qabeessa kanatti jabaadhaa. Biyya Efesoon kana keessa waaqa tolfamtuu tokko jira. Arxeemis jedhamti. Namni baay'een itti bula. Waaqa tolfamtuu dubartiiti. Hin waaqeffamti. Iyesuustu waaqa malee dubartii kana miti. Arxeemis kana miti. Jedhee gaafa inni lallaba kana lallabu biyya sana keessatti goolii guddaan ka'e jedha. Bara eenyu lallabe? Bara Phaawulos lallabe. Efesoon keessatti du'eera jedhanii hamma tumaniitti gadi isa gottotan du'eera jedhanii biraa galan garuu humni Waaqayyoo isa keessa jiru kaasee isa oofe. Kanaaf isinittan hima humna ittiin mar'ataarra ejjettan, humna ittiin biyya lafaa kana mootan, humna ittiin doktoroota baay'ee isa nyaate, pirofeesaroota baay'ee isa nyaate, hamma namoonni baay'een baranneerra jedhanii saala wal fakkaataatti wajjin gaa'ela godhachaa jiru. Warri baranneerra jedhan Soodomiif Gomoraa geggeessaa jiru. Warri baranneerra jedhan qullaa deemaa jiru. Seexanni haxxummaan itti naqeera. Akka waan isaanii ibeetti fakkeesseera. Hafuura 666 irratti, Illuminaanti irratti, seebba nama baay'ee qorqa irratti Waaqayyo humna ittiin isa mootu sii laata. Seexanni akkuma salphaatti Yesuusin jennee kan injifannu seenaa qancara lafaaf samiin dadhabeedha. Nama si jinaatti garagalaa seexanni qancaraa jedhaani. Si dura uumameedhaani. Uumama namaa hundumaa keessa namni dhuma uumamte. Qocaan si dursa. Dhageessanii? Qocaan nu dursa, hantuunni nu dursa, adurreen nu dursitu, lootuun nu dursa. Nuyi dhuma uumamne. Saaxilaayeen si dursa. Garuu waa tokko sitti hima. Inni tooftaadhaan sitti deeme. Akkati mana Waaqaa keessa hin dhaabanne, akkati hin tajaajille, akkati qulqullummaan hin jiraanne, haxxummaan sitti deemu humna koon injifatama jedhee Waaqayyo. Humna ittiin bara kana bittan, humna ittiin haxxummaa seexanaa injifattan. Seexanni isa tokko tokko waan adda addaa jaallachiisa, birrii jaallachiisa, ejja jaallachiisa, dhugaatii jaallachiisa, waanuma fedhii nama adda beetu karaa sitti baafatee si lola seexan. Seexanni isa jalqabaa utuu sin lolin fedhii kee adda baafata. Maal akkaati jibbitu, maal akkaati jaallattu. Waaqayyo maal akka isaan dhoorkee hin beeka.
si hambise har'a humna irratti sii kenna jedhe ayyaana irratti sii kenna jedhe namni ameen jedhe sii ta'eera. Bara kana humna qabdu taanan dandeessee gooftaa wajjin deemuu hin dandeessu. Namni bara kana wayyaa qaba, mana qaba, gaa'ila qaba, bifa qaba. Nama beekamuudhaaf salphaadha. Miidiyaan toleera beekamuudhaaf. Inni kaan koo waan namni nyaanne nyaateeyyuu beekamaadha. Qullaa gangalatee beekamaadha. Beekamuufis hin dhimmin salphaadha beekamuun dachee kanarratti. Garuu waa tokkoon sitti hima bara namni humna dhabe kadhachuudha humna dhabe lallabuudha humna dhabe waaqaaf jiraachuudha humna dhabe humna isa si dhoowwe kana sirraadha. Humnaan itti baata jedha Yesuus. Mee humnan godhadha jedhaayi. Gooftaan bartoota barsiiseera. Hamma humna fudhattanitti bakka achiin socho'ina. Humna sinii dhufe baay'ee barsiiseera. Beekumsa gahaa qabu. Diina kan mo'attu beekumsa gahaa waan qabdu miti. Dandeettii addaa wayii waan qabdu miti. Waan sooressa taateef seexana saaxee sana mo'attu. Beekaa taateef fira cimaarraa waan dhalatteef seexana saaxee haxxummaa isaa sana mo'achuu hin dandeessu. Humni ittiin biyyi lafaa mo'ame garuu tokko jira. Ameen hin jettu. Humni ittiin seexanni harki duwwaa gale tokko jira. Innis hafuura Waaqayyooti. Innis Yesuus Kiristoos. Merka kee booddifadhu Yesuus humna kootiidha. Wangeelli humna kootiidha. Hafuurri qulqulluun humna kooti jedha. Ameen 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 ameen. Humni ittiin biyyi lafaa mo'ame amantii keenya jedhe Yohaannis. Isa haxxee kana mo'uudhaaf humna si barbaachisa. Maaliif humna gooftaatti jabaan? Maaliif kiristaanummaatti jabaan? Maaliif kadhannaatti jabaan? Buddeen waan namneen miti buddeen bakkee jira. Warri gooftaan beenne har'aa buddeen nyaachaa jiru. Wayyaa otee jijjiirrachaa jiru. Hangoo otee isaanuu qabu. Beekamuu otee isaanuu qabu. Maalree humnaanii badi qabnu garuu hin qabane ameen. Ila sagalee tokko naa dhufa. Humna mar'ataa si moosisu. Humna galaana du'aa bira si dabarsu. Humna mataa bofaarra si adeemsisu. Oo rabaadiyaa fudhadhila. Humna wangeela si lallabsiisu. Waaqayyo ganama kana siif haa ergu. Seexanni diina keenya yoomuu wajjin firoomuu hin dandeenyu. Samaanaan keenya gargar citeera. Akka jedhe isaanumaan boqonnaa lamarratti isin dur meedheen duri koo seexanaaf abboomamaa turtani. Abbaa keessan ture irra daddarbituu turtani. Sanyii warra alalee bejjituu turtani. Garuu har'a Yesuus Kiristoos dhufuudhaan haraara argattan. Karaa isaa fayyitan. Karaa isaa nama taatan. Karaa isaa humna argattan. Karaa isaa waaqa tolfamoodhaa caaltan. Akkuma jedhee qaba. Humni eessan naa dhufeette akka jedhe Waaqayyo karaa koo humna sii dhufa. Baratanii biyya lafaa mo'ani. Beekanii biyya lafaa mo'ani. Qabeenya qabaatanii biyya lafaa mo'ani. Biyya lafaa kana keessa immoo isaa maal akka jedhu Yesuus nutti himeera. Yohaannis boqonnaa 17 keessatti yaa abbaa jedhe ani gara kee dhufa. Isaan garuu biyya lafaa isaa kana keessa jiru hamaatti isaan eegeedha. Hamaan biyya lafaa kanarra jira. Qilleensa kanarraa jira. Lafa hamaa kana dhabdanii hin argitan. Kaaffeetti si eega. Lafa hojiitti si eega. Gabaatti si eega. Manatti si eega. Karaa irratti si eega. Karaa kaman aarsa. Karaa kaman nama jibbisiisa. Karaa kaman kophaatti hambisa. Eessanan waaqa wajjin walitti naqa. Eessanan nama wajjin walitti naqedha. Akka jedhee Waaqayyo isa humna keenyaati irratti humna sii laadha. Ameen 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 ameen. Bara kana namni baay'een humna dhabeera. Humna dhabe. Humni isaa kaleessaa fi humni isaa har'aa tokko miti namni baay'een. Kaleekkoo nan kadhadha. Kaleekkoo lisaanni koo akka biraati. Kaleekkoo nan arga. Abjuun koo lafan bu'u. Har'a garuu nan dadhabe. Kadhachuuf humna hin dhabe. Nan tajaajila garuu humna hin qabu. Nan adeema humna hin qabu. Akka jedhee Waaqayyo. Raajaalaa raadaalaa boogaatoo seekreediyaa. Namni amantan boruun jedhu ammuma kana waan dhumne wayii sirratti lafaanna. Woo amantee sii ta'a. Ilaa inni kun humna du'aa kaasuu of keessaa qaba. Humni jireenya laatu of keessaa qaba. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa karaa lamaan qarame dhaala qara qaba. Humna as keessa jiruun sin eebbisa. Humna as keessa jiruun si kadhadha. Isa si mo'aa ture deebitee moota. Nama baay'ee jabaatanaan jedha hafuurri Waaqayyoo laamu. Mee nama jinaatti harka zariin humna fudhattee baataa jedhaani. Waaqayyo ko amma humna argattanii ta'een amma makiinaa argattanitti
hamma gamoo argattanitti hamma aangoo argattanitti hin jenne. Hamma humna argattanitti turaa'e. Xinnaaf humna barbaachisa. Tajaajilaaf humna barbaachisa. Amanaaf humna barbaachisa. Humna hin qabnu taanaan hirraafuu hin dandeenyu. Namni nyaata yookiin buddeenuma safoonii kana dhiisee humna hin qabu. Namni achi hin kufa. Humna hin qabu. Nyaanni sin nyaattan akkuma dura jedhee akkasin deemtan sin godhe. Akkasin dubbattan sin godhe. Akkasin harki keessa miila keessa socho'u sin godhe. Kuni humna nyaati sii kennamu. Humni tokko jira garuu humna kanarraan adda kan ta'e. Nyaanni tokko nyaattee kaatee dadhabda si jeessa si miidha. Nyaanni inni olii dhufu dubbiin Waaqayyoo garuu lafa dadhabdetti dhufee humna sitti godha. Ameen 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 ameen. Ilaalaan jedha Waaqayyo warra dubbii koo nyaatan bara kana keessa humna dabarsee isaan obullaadhaaf naan jedha. Kanaaf attummaa isaa kanarratti jabaachuudhaaf humna gooftaatti jabaachuu qabdu. Jabaadhu. Oromoo keenya akkas jedhe abbaatoon mara jedhe booftii jedhan. Yoo ofii of hin jabeessine naman komatin haadha manaa kee abbaa barraa kee goddanyaa kee hin komatin sirriidha. Warra dadhaboo wajjin oolta taaneen hin dadhabda. Hiriyaa kee ilaali jabaadha cimtuudha kadhannaatti jireenyatti qulqullummaatti tajaajilatti namnati wajjin ooltu eenyu. Dadhabaa wajjin oolta taaneen hin dadhabda. Nama cimaa wajjin oolta taaneen cimaa taata. Kanaaf hiriyaa gadhee nama lagaarii mancaasan Phaawulos hidhata isaanii akka isaan adda baafatan waldaa Qorontositti gaafamoo dubbatu. Kanaaf firoota koo wanti waldaa keessa jiru wanti addunyaa kanarra ilaalaa ooltu hunduu hafuura kee kan nyaatudha. Kan si dadhabsiisudha. Namni baay'ee nama maaliidha watti dhiyaattan ilaaltan dadhabeera. Of dadhabeera namni humna dhabeera. Hin nyaata hin dhugaa hin baa hin galaa garuu humna dhabeera. Humnattiin diina isaa ofirraa injifatu dhabeera. Humnattiin darbee tajaajilu dhabeera. Humnattiin waaqa sodaatee deddeebi'u dhabeera. Akka jedhee Waaqayyo inni bifa laalee hin loogne inni qabeenya irratti hundaa'ee waan namaan kennine garaa kee laalee humna wayii sii laataarraame. Raajaalaa raadaalaa baadiyaa akkasnaan jedha hafuurri Waaqayyo humna nan isaanii kennuun namoota ol jedhanii dhaabatantu jiraadha. Humna nan isaanii kennuun namoota naasan sibiilli boorrajjii duraa caccabutu jira. Humna sii kennuun tulluu gaggaragalee Waaqayyo. Ayyaayyaayyaayye. Raatoo sakoorra badiina makraadhaa labaadhaa. Awwii koo toto waan humna guddaan irra kaa'e warrattame. Humnuma naaf haa kennu. Taaltota ol kaasa harka keessan ol kaasi warri dheebuu qabdu. Ani ga'een koo isan nageessitti himuudha. Ga'een kee fudhachuudha. Siimaan kadhadha akka luba Waaqayyoot akka raajii Waaqayyoot humni si barbaachisu bara 2018 kanatti si balaatama. Ayyaanni si barbaachisu ulfinni si barbaachisu kan ittiin bira geessu humni tokko ganama kana chaarji si haa godhu. Harka maqaa Yesuusiin kadhachuu kaatee humna dhabdeen niiftu. Tajaajiluu kaatee humna dhabdeen niiftu. Nagaduu kaatee humna dhabdeen niiftu. Barachuu kaatee humna dhabdeen niiftu. Namni baay'een humna dhabe, firan dhabe, qomoon dhabe, hiriyaan dhabe. Akkeedu Waaqayyo na qabaannan si gaa'edhe. Ameen. Ayyaanni koo si gaa'edhe. Dadhabaa keessanan hojii koo hojjedha. Dadhabaa barbaada. Maal humnichi warra dadhaban jabeessa. Dadhabaatti galee jennaan dadhabaa keessan warra beekne jedhan qaanessa. Warra nu hin caalle jedhan qaanessa. Maqaa Yesuus Kiristoosin humni sirra buufatume bara kana booda humna guddaa humna dinqisiisaa humna gararraa jedhe Phaawulos humna gararraa kan Waaqayyooti. Isa jabaateetti jabaatta. Isa nama miidhu sanarratti dibamta. Waaqayyo humna isaa sii baalaat. Ayyaana isaa sii baalaat. Humna kana biyya jijjiirrattaniin argattan. Ameerikaa dhattaniin argattan. Chaayinaa Indii dhattanii Dubaayii dhattaniin argattan. Humni kuni kunoo as keessa jira. Haleluuyaa. Humni kuni fannoo Yesuus keessa jira. Humni kuni maqaa Yesuus keessa jira. Humna barbaade jennaan sirratti bana Yesuus. Maaliif gooftaatti jabaanna seexana diina keenya injifachuudhaaf. Lammaffaa hojii wangeela mootummaa Waaqayyoo hojjechuudhaaf. Lallabuudhaaf Luqaasii boqonnaa 9:1 kaasee gooftaan akkas jedhe. Bartoota walitti waameetu bartoota warra 12 bara sana nama baay'eetu isa duukaa deema.
warra saduukaa deemu hundaaf humna kennine addatti select godhee warra jireenya isaanii hundumaa hojii isaa hojjechuudhaaf fo'ateet akkas jedhe walitti qabee humnaaf haaboo kenneefedha birrii kenneef wayyaa kenneef mana kenneef hin jiru humnaaf haaboo sii kennamnaan hunduu achuma keessa jira ajajjee fudhattee jechuudha namni humna qabu akkuma beekamu abbaa humnaa warra jedhaman beektu hin saamu warri kutan namni isaan gaafatu hin jiru abbaa humna qabu bakka waaqayyo immoo humna mootonni lafarraa hin qabne humna maqaasaa isa guddaa sana akka nuyi lallabnee dubbannee seexana baafnee dhukkubsataa fayyifnuuf humna kana paaworii kana bartoota waamee kenne dhaqaadhe hafuura hamaa baasa humna kana dhaqa dhukkubsataa fayyisaa humna kanaan dhaqa mootummaa waaqaa dhiyaateera jedhaa lallabaa humna kanaan warra du'an kaasaa humna kanaan kuni warra waamameef wangeela lallabuu barbaadda taanan humna kadhadhu kadhannaan humna qabuuf kadhannaan humna hin qabne hin beekama kadhannaan hafuurri waaqayyoo keessa jiru humna qaba lallabni Kiristoos keessa jiru Iyesuus hafuurri waaqaa keessa jiru humna qaba nama geeddaruu irratti humna qaba nama fayyisuu irratti humna qaba baay'ee nama lallabu baay'een hin kadhatu baay'ee karaa garaagaraatiin mana waaqayyoo keessatti namni karaa garaagaraan kadhachuu danda'a garuu kadhannaan keenya humna qaba lallabni keenya humna qaba jireenyi keenya dhiibbaa uumaa humna qabna moolaafneerra harka kenninee jirra baay'een keenya humna dhabeera dubbachuuf humna dhabneera kadhachuuf humna dhabneera tajaajiluuf humna dhabneera adeemuuf humna dhabneera milkaa'uuf humna dhabneera humni murteessaadha wangeela akka lallabaniif waamee humnas aaboos kenneefedha mee ol kaase sabaratti aaboosii kenna biyyarratti aaboosii kenna qilleensarratti aaboosii kenna uumamarratti aaboosii kenna yaa waaqayyo warra na barbaachisaa jedhan humni tokko isaaniif haa laatamu mootota biyya kana bulchan waan nurraa adda godhu humnaaf aaboo an jedhamu kanadha akkuma keenya buddeen nyaatu ji'a 9 dhalatanii waan ji'a 12 yookiin waggaatti dhalatanii biyya bulchu miti gaafa immoo biyya bulchan waan lama kennameef aaboo humni mootummaa lafarraa wattaaddara aaboo isaa teessoo inni irra taa'udha wanta inni dubbatetu aana irratti godina irratti uumama hundumaa irratti ta'a maaliif aaboodha waan ta'eef namni hundi mootonni kaanee dubbanne waan nu dubbanne ta'u maaliif humnaaf aaboon ittiin geggeessinu bulchinu sun nu kennamne taanan hojjechuu hin dandeenye amanaadhaaf egaa humniif aaboon kenname taanan yoo barbaadeen naaba yoo barbaadeen garagalcha yoo barbaade hinidha yoo barbaade hiniika ilakkeedu waaqayyo furtuu si jalaa dhokate kanan deebisee si ilaadhaa'edha abeet hin banatta kana booda gana raajinti nan barbaadu doono aboo fudhadhuu ba'i humna fudhadhuu ba'i kadhattee kadhannaan kee lafan bu'in dubbattee dubbiin kee lafan bu'in haabootiin lallabdu sii baalaat haabootiin raajju sii baalaat haabootiin bulchitu sii baalaat haaboo fudhatte jedha Yesuus haaboo kenneef karaa irratti rakkattu inkaa intila oda wayyaa fudhaa birrii fudhaa jenneen omaan fudhatinaa singaa inni fudhattan kopheen baatinaa shaantaan baatinaa raabateen efeediyaa lafa dhaqxanitti immoo birriin fudhatinaa maali jennan tola sinii kenne tolatti lallabaa sinan eebbisa kana booda ulfina ofirratti lallabda jireenya lallabda dhugaa lallabda innati lallabde biyya irratti taa mana kee irratti taa Iyesuus lallabnaan Iyesuusi wajjin dhaabata humnattiin Iyesuus lallabdu humnattiin qulqullummaa lallabdu waaqayyo sii baalaatu humni kun nu barbaachisa amantoota humna kana waamee gooftaan hin kaa'e yeroo kana Yihuudaanis bartoota gidduu jira hin duune yeroo dhaqee aboo waan fudhateef seexana baasee dhufe hundu baasanii gammadu haleluuyaa ana shantuma anaaf kun seexana sasiniin jedhe kana warra humna fudhateef baasa warra humna fudhanne homaa gochuu hin danda'an amantee waggaa 30-50 waldaa turuu dandeessa humna kana otoo hin argatin dammaqe maafan afaan haadhaan haasofneen jettanii yaaddanii beektu humni kun nan barbaachisuun
jettanii naaftanii beektu siifan kadhadha carraan argadhe keessatti waala raadiba kolkollee lafarraa duwwaa barbaacha waldaan nuftu ulfina waaqarraa humna waaqarraa yoo qottu lisaanaasaa yoo barattu lisaanaasaa yoo nagaddu lisaanaasaa humni siyaasofsiisu sirraa dhufu haleluuyaa ila namootan gargaarutu jira naan jedha waaqa namootan humna kennuufitu jira namoota namaan isaanii hiikutu jira humna kanatu sirra bu'aa nee yaarratuu kadiyaa labaa kolleejii barateef hin jiru ante kun baay'ee PhD qabateef hin jiru kun warra gadi jedhanii fuula isaa barbaadan irratti humna kana fida maakaatorra diina maaya maqaa Yesuusin utuu humna kana fudhatin dachee kanarraan godaanu siifan kadha ilaa utuu lafan argatin miti utuu manan argatin miti inni kiraa ta'us abbaan manas gixxuma gibira kaffalaa'edha ol kaasii yaadda'iniiti waaqayyo humna gararraa siifaa kennu Yesuus wangeela lallabuudhaaf humni nu barbaachisa namni maaliif dhugaa ba'uu dadhabe humna hin qabnu humnattiin ormoota bira dhaabannu hin qabnu humnattiin mootota dura dhaabannu hin qabnu warri humna fudhatan garuu Yesuusiif jedhanii hadda moototaa dhaabataa turan isaan sababiif dhaabatu humni isaan gale keessaa haasa'a maqaa Yesuusiin kana booda ofiin dubbattu afurri waaqanni si gale ofiin haasoftu ofiin kadhattu ofiin yaaddu afura si galetu yaaduu jalqaba haleluuyaa okkobbeessa hin kadhanne dhumarra namoota baay'eetu keessi keessa naara'ee battu sinaareessa waaqayyotu wangeela lallabu murteessaa dhumna kanaa dhaqxan immoo hin baaftu dhaaboodha nama haaboo kennameefitti seexanaari'a ati seexana ofirraa ari'uu dadhabde mana keessa ari'uu dadhabde gaa'ela keessa ari'uu dadhabde sirra ciifte har'a humna asii fudhattu hin jedhe waan gana ergama paasterii wayii dhufee banaa seeriyaa miti humna asii fudhattu kana mana kee keessa iddoo ciisicha keeti lafa hojii keeti naannoo keeti galtee aramaa jallinaa kana qulleessita jedhe waaqash haleluuyaa 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 mee haleluuyaa jedhana dhuga ila namoota otoo akkanattani humni citee sinirra dhufu jira haleluuyaa jedha dabali ammas yes dabali ammas inqaana hin dabali ammas ibiddi waaqayyoo sittaa qabatu ibiddi wangeelaa sittaa qabatu ibiddi faarfannaa sittaa qabatu ibiddi dhugaa sittaa qabatu maayyaa toora baadiyaa maalin bitatte haleluuyaatti maqa horraa jaanaa baagaatiyaa mee haleluuyaa jedhama namni kana jechuu hin dandeenye namanne nagana amanuu sirra jira malee hin amanneeti afaan warra peenxota hundaati afaan wal ta'uudha haleluuyaa chaayinaan haleluuyaa warri ingilizii sacha haleluuyaa gamaa'is ugaandaan haleluuyaa ila afaan ittiin dubbattee diina kee mootu yoo rakkinni jiraat yoo lolli jiraat yoo falmiin jiraat haleluuyaa mana keetiin dhibin haleluuyaa hojii keerraan dhibin haleluuyaa haleluuyaa machaa'uun erganoollee jedhe Phaawulos warra Efesooniin egaa yerichi yeroo akkamii akka ta'e beekaa jedheen yeroon kun yeroo sadumaati bara gadeedha yeroo gadee keessa jirtu jedheen kanaaf daadhii wayinii dhugdanii machaa'inaa jedheen biyya sana keessa warri dhugdee machooftu baay'ee jira baay'een isaanii biyya lafaa keessaa dhufan waaqa tolfamaa jalaa dhufan waan ta'eef dhugdanii machaa'inaa garuu waan dhugdanii machooftan tokko jira jedheen afuura qulqulluu fudhadhaa machaa'e ol kaas yoo baay'ate peenteera siin jedhu irra bu'ee jedhu maqaa Yesuusiin ibiddi kun sirraa bulu waajjira keessatti afaan haaraasaa hojjetu lafa gabaatti afaan haaraasaa deemtu lafa qonnaatti afaan haaraa lafa barattutti afaan haaraa machaa'i maqaa Yesuus nama si jinaatti garagalee machaa'uun si barbaachifnaan jedhaani afuura machaa'i jedhaani ameen 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 haleluuyaa haleluuyaa ila raggeeffadhaa tajaajiltoota amantoota utuu machaa'ina fuula qulqulluun akkan duunesii kana attaawwaqaan ittiin jireenya bara baraa galtu eenyummaa kee kan ibsu humna afuura waaqayyooti afuurri waaqayyoo si haa macheessu humni kun sirra bula taanaan dubbattuun milkoofta lallabduun milkoofta kadhattuun milkoofta
Hina deemte milkoofte. Uffattu sirraa bareeda. Haleluuyaa. Nyaattu sin dhukkubsu garaa sigaa. Humni kun si wajjin haa warraa booda. Humna kenneef. Humna kenneef. Maal fudhachuu barbaadu Waaqayyo irraa? Amma mee wal jala darbe. Kan waan ni barbaaduuf kan namni barbaadu wal jala miliqee baraka. Namni Ameerikaa dhaquu barbaada Waaqayyo immoo lakkisa Ameerikaa irra jiru samii sirratti banee isa oliidhaan. Ameen jedhu keessa jira burqaan hundu. Humna kanaan hin ajajja. Humna kanaan hin jilbeeffachiiftu. Humna kanaan kootu jetta hin fiddu. Humna kanaan qilleessa abboomta. Maqaa Yesuutu dhumnumtatti dhabde kana duraa suusii baalaatamu. Humna dhabne. Diigamtee hin jigne malee oldaa baay'ee keessa humni sokkeera. Afuurri sokkeera. Taayiltoota baay'ee mana nama baay'ee keessa humni sokkeera. Haleluuyaan kaleessa jiru hin jiru. Guddinni kaleessa irra jiru hin jiru. Kabaji kee ulfinni kee yoo afuurri qulqulluun jireenya kee irra jiraate. Yoo humni kun si keessa jiraate. Eenyumtu qabee karaa sinnaafu. Rakkinni iyyumaan qabee karaa sinnaafu. Oduun qabee karaa sinnaafu. Maaliif humni kun akka waan hundumaa bira dabartu si godha. Si jajjabeessa. Si gorsa. Ayizoo siin jedha. Gorsaa dhugaa akkasii ta'u woo barbaadde. Nama si gorsa yeroo sitti geeddarama. Waaqayyo garuu bara hundumaa si gorsa. Bara hundumaa si jajjabeessa. Bara hundumaa si qajeessa. Humnichi gaafa dhufe dhugaa naa baatu. Eessatti Yerusaalemii kaatu Samaariyaan jira, Yihuudaan jira, hanga handaara lafaatti humna kanaan deemtu hamma bara dhumaattu si wajjinan jira jedha. Biyya kamittoo deemte laaraa caalaba. Ila waa tokko na hubadhu. Mattaawwaqaan biyya kanaatti fudhatte naashinaal ayidiin kee biyyuma Itoophiyaa keessatti si fayyada. Gambeella hodhatte galuu dandeessa. Jimmaa hodhatte galuu dandeessa. Boorana hodhatte galuu dandeessa. Diggoo buute galuu dandeessa. Gin ittiin Suudaan hinnattu ittiin Ameerikaa dhaquu dandeessu. Hanachis kophaadha. Mattaawwaqaan dhugaan kiristaanni qabu kan biyya hundumaatti haleluuyaa kan beekamu kan ittiin darbitoo jiraate ilaa qabdii keenya afuurri qulqulluun jedha. Mattaawwaqaan kun si harkaan badin si keessaan dhabame. Mattaawwaqaachi gooftaa keenya Yesus. Haleluuyaa. 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 Galaana bira yoo darbitee deemte. Biyya kam keessatti afaan haaraa kana yoo qabaatte hayyaana kana yoo qabaatte warra tafaan isaanii hin beekne illee gadi bu'anii si dhagahu. Sirra jira ka humnicha sirra jira iska midir daaricha hanga dhuma lafaatti. Mee Waaqayyo na ergatu humna isaanitti dhee warratti. Dirqama paasterii ta'uu hin qabdu. Wal kaase nagaduuf humna si barbaachisa. Hojjechuuf humna si barbaachisa. Biyya geggeessuuf humna si barbaachisa. Gad hin deebisin adaraa Rabbi siifan kana dhaabani. Waaqayyo humnattiin jawwee dhidhiittee biyya boojitee wangeelatti lallabduun siif haalaatu. Siif haalaatu. Naggaadee humnattiin mootu siif haalaatu. Hojjetaan as keessa jirtu humnattiin biyya bulchitu siif hagannu Waaqayyo. Humna malee hin ta'u gurba. Dubbii baaddi. Kanaaf sasadaffaa isa dhumaa sinitti hima. Humna kan argannu malee jireenya bara baraan argachuu hin dandeenyu. Namni hafuurri qulqulluun keessa hin jirre kan Kiristoos miti jedha. Namni humna hin qabne jechuudha karaa bira. Roomaa boqonnaa 8:9 namni hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne ani eenyu miti kan Waaqayyoo miti. Xiiqeffadha maaltu natti hidhateedha barbaada. Humna qaba. Kadhachaa jira, jabaachaa jira, wangeela kanaan wal beekaa dubbisaa jira. Mana koo keessatti iddoon aarsaa koo akkam diigamee jira moo tajaajilaan jiraan. Keessuma balbala jannataa balbala mootummaa waaqaa kan ittiin galuu dandeenyu humna kana. Mattaawwaqaan kiristaanaa humna kana. Hafuura Kiristoos yoo of keessaa qabaanne kan Kiristoos ta'uun keenya beekama. Uffannaa keenyaan caala. Namni Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Hafuurichi gaafa si seenu uumama haaraa taata. Nama biraa taata jechuudha. Ati kan Kiristoos. Kanaaf hafuura abbaa jedhu nuu kennu. Abbaa jennee kan ittiin faarsinu ittiin lallabnu kuni hafuuricha nuu kennamedha jechuudha. Dandeenya Yesuus gooftaadha jechuun dandeenyu ture. Utuu hafuurri kun nuu kennamuu baate. Kanaaf jireenya bara baraa ittiin dhaaluudhaaf humni kun murteessaadha. Kanaaf itti jabaadha. Humna kanan arganne taanan jireenya bara baraa argachuu hin dandeessan. Maaliif humni kun maal hojjeta yoo ta'an isa jalqaba cubbuurraa si ittisa. Faayidaan humna kana cubbuurraa si ittisan jedha. Yeroo baay'ee warra humna qabamitu warra humna dhabantu cubbuu keessa oola. Cubbuu mo'achuu warri dadhabe warra humna dhabe. Humna hin qabdu taanan cubbuu keessaa ka'uu hin dandeessu. Har'a dhiiseetta boruttuma deebita. Bakka kana boodatti hin deebi'etta hin
achuma jir humna dhabde namni baay'een jaalattanii miti cubbuu kan hojjettan humna dhabdan humna irraa isinittisu dhugaa diddan humna dhabdan hejja dhiisuu kan dadhabdan humna dhabdan jechuudha yoo jiraattan dhaggeeffadhaa waanuma jibbitan yeroo hundumaa kan hojjettaniif maaliif ootan humna dhabdan humni kun isa jalqabaa akkaati cubbuurraa adda baatu si godha akkaati kiristoositti maxxantu akkaati wangeelatti maxxantu akkaati dhugaatti maxxantu si godha kanaaf foon dadhabaadha hafuurri dhimmaadha jedhe gooftaan gaafa isaan rafanii dadhabanii kufanii argu bakka adiisi foontu dadhabe waan ta'eef jedhe kanaaf namoonni baay'een foon harka waan jireef dadhabaniiru hojjechuu dadhabaniiru kadhachuu dadhabaniiru waaqayyoof sodaatanii jiraachuu dadhabaniiru maaliif oottan humna dhaban wangeelli waldaatti lallabamuu dhiisee miti cubbuun hojjetinaa kan jedhu anis kinoo lallabaa jira namni hedduun lallabaadha garuu murteessaa yoo humna kana fudhatteedha cubbuurraa kan fagaattu dhaloonni hafuura qulqulluu of keessaa qaban cubbuu baqachuudhaan beekamu jechuudha cubbuu dhiisu cubbuu wajjin walitti firooman cubbuun isaaniif diina seexanni isaaniif diina biyyi lafaa isaaniif diina namni gaafa biyya lafaatti michoomu diina waaqa of godhaadha macaafni keenya namni hafuura qulqulluun qabu taanaan ammas irra deddeebi'een dubbadda ati mucaa waaqayyoo taateen jirtuun jedha macaafni namni hafuura Kiristoos of keessaa qabu immoo inni kan Kiristoos hafuura keessa jiru ragaa isaa ba'aaf kanaaf humni kun nu seenee nu keessa jiraachuu qaba isin mana kooti mana qulqullummaa hafuura kooti namni mana koo yoo diige nan moonan isa diiga kanaaf nuyi mana buufata waaqayyooti laphee keenya keessatti hojjechuu barbaada mana keenya keessatti humni isaa hojjechuu barbaada dhuguman sinitti hima wangeela Phexros lallabee har'a sirma lallabamu bara sana bara kana walitti fiddan har'a yoo warra amanu biratti wangeelli humna hojjetu of keessaa qaba hojjetaa jira maqichi hojjetaa jira warra san sodaanne warra san kabanye warra san xiqqeessan biratti garuu humni hin jiru dubbiin jiraachuu danda'a haasaan jiraachuu danda'a seerri jiraachuu danda'a waldaa kan godhu biyya kan godhu tajaajilaa kan godhu sheeppi kan godhu amantoota daandii sirriirra kan qajeelchu yoo hafuurri qulqulluun dhufe duwwaadha kanaaf hin bayinaa jedheen utuu baaniiru ta'e maalikkoo dibamneerra maalikkoo seexana baafneerra kana caala maal eeggannaa silaa hunduu guutuudha otoo jedhanii baaniiru ta'e hafuura qulqulluu namni hin qabne waaqa gana nama si jinaatti garagalaati namni hafuura qulqulluu hin qabne waaqa ganaa jedhaane namoonni baay'een maaliif gaggaragalanii waaqa rakkisoottan hafuura qulqulluu hin qaban fixaan jira hafuura qulqulluu waan hin qabneef gaggaragalu gooftaa isaanii ganu Phexros ikkoo yeroo sana hafuurri qulqulluun irraan buufan humni abbaa keessa isaan jiru halkan tokkotti yeroo sadi naganta gaafa jedhuun ani dhuguma sin ganu dhee kakate garuu gooftaan hafuuraan arge akka saganuuf jiru namni gooftaarra hafuura isaa hin hirmaanne gooftaa gana buddeena yoo arge micoo yoo arge mana yoo arge faashina yoo arge waan biiftuu gadii waan fooniif fayyadu ammaaf garuu boruuf kan isa fayyadne yoo arge hafuura qulqulluun qabu taanaan gooftaa ganuun isaaf salphaadha amma waaqayyoof galatu bara firiidamii keessarra waaqeffachuudhaaf amantoonni bara ari'atamaa sana keessa turan amma namoonni umuriin keessa naqqabe beektu humna wajjin socho'a asii kadhatu taanaan mandara kana keessa seexanni yaabula humna guddaatu wajjin jira mandara peenteen keessa seente nagaan qabu hin goolama humna sanatu dhaqee dara rukutu maqaa Yesuusin amma nagaa labsine namni ol kaase manaati geesse biyyaati geesse seexanni arabbashamu ol kaase siigale duwwa lafaatee jette waajiraatee jette biyyaatee jette warri hafuura digimtii qaban haajee qaban manni natti hin toltu jedhu irra jira raasuu qaba humni sirra jiru raasuu qaba teessoo jal'ina raasuu qaba ijaarsa seexana dhugaa kana fudhattee baanaan humni sirra jiru humna xaxaamootaa sana hin gaggaragalsh በመንፈስ ተሞላ ጉተማ አፉረ ቁልቁሉዳን ሲቤሌ ሲዴ ቦዴራኒ ሲወለርገቹን ቀበ ጀዳኒ ነበርባችፍታት ጀዳኒ አፉር ቁልቁሉኑ ከሰን ጅሩ ታናን ሆማዲና ከኛ ሞ እንደኝ ፎን ከኛ ይሰረክሳ ከነ ሞ እንደኝ በረከን ኢትሞኑ ፍሮተኮ ዋቀዩ ዋን ቁልፊስን ኢትማጀራ
humna kootti jabaadha. Inni siniin lolu kuni harka duwwaa miti kan sin lolu. Ati si dhadhu jedhe. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyo qajeelummaa, amantii, dhugaa, fayyina, wangeela qaban inni nuuf humna keenya. Amantiin gaachana keenya. Qajeelummaan kee du'a si oolchiti. Qaban. Kaawwadhu jedhe. Hidhadhu jedhe. Kan ammoo hin sarraa fudhattu. Hafuura qulqulluu irraa fudhattu jedhe. Guutummaa isaa dubbisaa yeroon koo nan gahu waan ta'eef. Hafuura qulqulluu biraa fudhadha. Hafuura qulqulluun humna kan kennudha. Dadhabaatti gallaan humna jabeessa. Humna shiyaareessa. Kanaaf jabaachuu barbaaddu taanaan hafuura qulqulluu noori. Mana koorratti noori si dheebodheera. Si beela'eera. Siinala bifan qabu. Siinala hojiin qabu. Siinala ani ba'ee galuu hin danda'u. Hafuura qulqulluu. Utuu isan gaafatin. Utuu nagaa isan gaafatin olaltoon hin bulinaa. Hafuurri qulqulluun madda nagaa keenyaati. Waldaa hafuurri qulqulluun keessa jiru nagaa jira. Fayyina jira. Harka Waaqayyoo jira. Waldaa baay'een hafuura qulqulluu gadi baasanii. Gooftaa gadi baaste akkas taanaan. Yesus kan ta'e karaa hafuurri qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun utuu dubbachuu baate nuyi dubbannee Yesus dhageessisuu hin dandeenyu. Yesus akka ta'e, Yesus gooftaa akka ta'e humna kanatu nurra dhufee nu lallabsiisa. Kanaaf kanan ittiin fixoo jiraate jireenya bara baraatti galuudhaaf jirra. Deemuudhaaf jirra. Gooftaan keenya deebi'ee dhufa. Gaafa deebi'ee dhufu garaa indaganaa nu du'uun dhufu. Gatii dhiiga isaa barbaacha dhufa. Meerra bu'aan dhiiga koo kanan dhiiga koon isaan dhalche. Warra kan isaa walitti qabachuu dhufa. Kinoo dadhabbiin koo lafatti hin banneedhe. Warra hafuurichaan jiraatan dhufee fudhatee sassaabee deema. Dhufuuf jira gooftaan keenya. Humna kanatti jabaadhaa. Humna gooftaatti akkamitti jabaanna? Inni guddaan dubbii Waaqayyoo guyyaadhaa gara guyyaatti dhaga'uudhaan, barachuudhaan, dubbisuudhaan, nyaachuudhaan. Ishee lammaffaa kadhachuudhaan. Kadhadhaa humna hin argattu. Dubbisaa humna hin fudhattu. Namni yeroo hundumaa macaafa qulqulluu dubbisu humna argata. Hin jabaata. Diinni akka laayyatti san hin jibatu. Dhaloota baratu. Dhaloota wangeela baratu. Amma cuuphaa baradhaan. Kan barattaniif seexana akka ittiin mootaniif. Foon keessan akka duuka buutuu kottaa baradhaa jedhama. Namni dhimma hin qabu. Gaafa barnoota namni badaa yaa'u. Riivaayivaaliidha gaafa jedhamu iddoo kamiyyuu hodhattan raajii wayii dhufe jennaan namni bootaan waliin ga'u beekamaadha. Soomaaf sagada jira hodhan namni hin dhufu. Barsiisa jira hodhan namni hin dhufu. Yoon baran yoon kadhanne arda sitti himaa humna hin qabdu. Humni amanaa kadhannaa isaati. Humni kee dubbii sitti lallabu dubbii keessa kee jiru kanan. Wangeela humna keeti. Yesus humna keeti. Yoo kadhatte yoo dubbiste isan amma siin jedhe kana hin argatta. Waaqayyo otomaati dubbistu humna sitti guuta. Otomaati kadhattu ayyaan raabaataan. Namni kadhatu hin beessa humna qaba. Namni lallabu hin beessa humna qaba. Maaliif? Namni dubbisu bakka hin beeka kaa. Namni kadhatu waan kadhatu hin nabu. Humna ittiin kadhatus hin nabu. Humna ittiin diinee injifatu. Mee harka keessan ol kaasaa. Humna kana nan argadha jedhame. Ol kaasi siin kadhadha bakka. Humna gaara ittiin jigsitu. Humna ittiin tulluu gaggara galchitu. Humna ittiin hafuura hamaa baaftu. Humna ittiin warra beelaa nyaachiftu. Waaqayyo har'a ganama kana sirratti haa dhangalaasu. Mee achi ol jedhi dhaabadhu humni kan Waaqayyooti jedha. Jedhi humni kan Waaqayyooti jedha. Dabali humni kan Waaqayyooti jedha na duuka. Humna hin argatta ganama kana. Harka kee bal'isiin kadhanna. Waaqayyo namoota baay'ee hiika nu alaan ba'ina. Nama gargaaruu qaba. Nama humna isaatiin dhibee irraa cabsu qaba. Daqiiqa 2 hanga 5 kana gidduu sinitti dheeressinu saatii booda sagantaa bal'aa jira.